Sagaleen gurbichaa nagaamu gurbaarraa buteen inta ijoollee shamarraniitti qosi dhagaamu. Elaa. Elaa. Sudah ini saya jadi sampai dia beriku satu apa jadi ku mari sudah karena penjelasan ini mari orang nak sih kita pikir ada sini ada dari dia apa dua apa orang dari sini dulu mari orang nak kira tahan ada dia baru ni kerja dia ni dia ada bahasa ni ada mulia kau jauh bersejarah yang mulia bergerak tinggal kemudian kuno hari dari biasa nasi dia agak tarik ini kira antara rakan kira yang biasa bergerak mereka kena sedikit amalan siapa mampu beri nasi kita akan bukan dajje Elaa godina Arsiilixaa aanaa Shaallaa ganda Ajjee animbee fulaan ganda kana. Garuu mubee dhageeffadhu mubee dhagahi miidiyaa kana irratti beekuu qabdu Arsiin sirna qaba jilbas qaba okay akkuma kutaa Oromiyaa 11tti yoo qara biroo dubbanne sirna keessatti namni akka kutaa Arsii sirna beekuun jira dha yaadoon sababa kanaaf wanni ati beekuu qabdu miidiyaa kanarraa namni ol bayeetu jibbakee mul'isu jibbakee dubbatoo jiraate ifaa bilisaan viidiyoon taa'ee ana tokko hafarsoo lama Aisha sadituunin sodaafuu yoo asbaatee jechuun daarektiin dhaabbatee akkatti miidiyaan guyyaa takka wasiin jetteen beektu yookaan fuula jiraattu kana jallaa yookaan gosan qabdu yookaan bakka hin qabdu yookaan fuula kana walaamoo fakkaatti yookaan goondaree fakkaatti yookaan goonjabee fakkaatti anything Oromoo qulqulluu miti kana beeki. Oromoo qulqulluu keessaa Arsii ijoollee Arsii keessaa namni fuulan as been si arrabse nu sadiin qofa okay Nusadin hiriyummaan ta'uu danda'a waldeegaree ta'uu danda'a sun hin beekamu iccitii ta'uu danda'a dhiisisa kutaa Arsii kana ati akka nama haadhaaf abbaa keetiitti laali malee ijoolleen si jibbitu tokko hin jirtu namni yoo namni mana banatee si arrabsu arrabaan mataa nama cabsu anama saabantii baa jira shamarran anjana ajin hundatu yoo si arrabsu arrabaan mul'atu na godha gaafa si arraba dhiise immoo gara laafiyyee tajaajila dhuftee silazii ijoolleen Arsii kan jibbitu tokko illee hin jirtu hin dogongoriin warri koomantii barreessu kuni ijoolleen ziraamiti hukkoodha warra bilcheessanii nyaatuu hin dandeenye yaadullee hin dandeenye nyaatuun kun beeyta alanshanii butuchanii akka coggaratootti gad dabarsuuf ham godhanii midhaan nama jalaa fixuuf liqimsutu jira warra alanshaa san butuchuu hin dandeenye warra ammallee bal'isee yaaduu hin dandeenye santuu waasin jedha malee warri alanfatee danda'u waasin jedhu kan amani wallahi anu jedhaan ture kana maalle namni miidiyaa tiktookii irra jiru guutuun maqaa Arsiif yoona jibbeeyyuu gaayaa Arsiini biyya keessa miidiyoo si deessuu danda'an ummanni Arsii ummanni kabajamaan ummanni si qoomandoo wallahi amma kunoo amma si baasuu danda'a viidiyoo jedhi du'aayii kadhatan jechuudha yeroon sorry jedhettan rasuulli keenya bar nagayaaf raaman isaan taajiraatu irra gaariin nama kam jennaan nama badii ofii san amanee nama dhiifama gaafate nu chiggara halle hinde ani silti emale takku amru anjenneni dhiifama sorry maal fiddan maaf na rabu eme dhiifama guddaa mudde ko qaali na rabu dawalan WhatsApp koy WhatsApp dawalan ijoolleen kono itti ofii keetii interview godhiiti ijoolleen kun ba'uu qabdu ka jedhu murteessi jalqaba atum tila atumaan kun sana booda qoy nan jalaan kaasa alaa kuno WhatsApp kooliin nu gotu gati directii dawalaa jedhetan sagalee qaba WhatsApp kooliin kiyya nu gotu waan ta'eef yookaan directii dawalaa yookaan lakkoofsa ittiin sidii dawalu namatu isin barbaada sagantaa tokko tun qabamne ijoollee kana baafnee akkuma Facebook irratti ummata waadaa galee ummata keenya kana booddee dhimma Liibiyaa irratti in hojjennu jennee dubbanne ammas ijoollee kana akka TikTokitti akka taane baafannee labsii alabsu Oromoon maal labsa kana booddee nam tokko kara Liibiyaa amma rakkoon jiru kana laafu rakkoon jiru maali beektaa ijoollettiin kuni dhaggeeffadhu akkana jettee jala muruu hin dandeessu ijoollettiin kuni
Arsii keessa yeroo fuudhanii baanu maal jedhanii fuudhanii baan beektaa? Dhaxxanii Suudaanii keessa hojjettanii maallaqa ittiin Dubaay dhattu argattu. Dubaayin dhaxxanii parsantii 25 nama isin geesse kanaaf kafaltu. Parsantii 75 ofii fudhattu jedhani. Ijoolleen kun ijoollee hiyyeessaa qoraan gurguranii erga abbaan keenya du'ee qoraan gurgurree haadha keenya jiraachaa turre. Amma immoo rabbii haati jaraa immoo waan si dhibu naannoo keetii miti yoon kijibe qoradhu jalallee gaafadhu. Haati jaraa baddee jirti. Ijoolleen kun dhaxxee Liibiyaatti qabamtee birrii miiliyoona meeqa gaafatamnaani haati baddee achi buuteessii dhabamee akka maraatu taate wallaahi aqlii dhabdee jirti. An namoota naannootti bilbileen dhugoonfadhe malee bara naannoo isinii mattu kanan beeku arsiin beeka malee naannoo isin gola gola keessa galte ajjee maal jettu. Kanaafi walumaan dhaggeeffannee uummanni 400 kun yoo ijoolleen kun habaatu jettan laafoo dabalate waliin sagantaa qabnaa fi ammuma sagantaa qabnee fi viidiyoo hojjenna footoo jalaatiin lakkii haduutu yoo jennes murteessinee ammuma kalas waan ittiin nutti maaliif guyyaa kana godhin siin jiru tokko hin jiru dhugaa rabbi sitti maal haala itti sii mijjatu guyyaa itti sii mijjatu guyyaa sagantaa kee hin jeene guyyaa sin jeene tokko ati qabdee yoo ati guyyaa akkana gargaarsa jiraa ijoollee kana bira dhaabanna jette anis viidiyoo dhiyuutiin warra akka duraa ilaalee dhiisu namni si fuuldura dhaabatu tokko illee hin jiru. Maaliif bu'aan nama tokko yeroo tokkoon hin beekamu suuta keessa laallee madaallee cuunfinee irra deddeebinee arginee jirra. Kanaaf guyyaa barbaaddetti namni kamuu guyyaa teetti akka isaan haappii ta'an aamshuun 100% akka shakkiin qabu. Obboleessa koo jala deemtee gurbaa miilli irraa citee jiru jettu gurbaa miilli irraa citee jiru anaaf ijoollee gandaa qofa osoo hin taane ijoollee ollaatti ijoollee naannoo waliin guddanne dha. Sagantaan bakka biraatti qabamee fi jira jennaananiyyi Arataan ammoo sagantaan nama bira qabamee fi jira sagantaan qabamee fi jira jennaananiyyi irraa usi yoo sagantaan sun hafee jiraate engaddas kanuma naase yoo sagantaan sun hafee jiraate ana ganda dhiisi ijoollee safaraati ijoollee ollaati si galee kanaafi waa tokko rakkoon qabu sagantaa tokko qabaafi sagantaa guyyaa tokko kanama tokkotti kuno modeetara guutuu si kennee nama si jeequu jechaan ta'an asirratti barreessu arginaan hatta biloo godhee barbaada. Namni na jeequ kana booddee aaruu dhiiseera namni bilookii sin godhin miutii sin godhin.